La 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 la. Akkamiin gabbada'anii sumayyaada na dhukkubeetis miti jaalala keetiin aadaa. Aboo shittoo ofirratti cabsite moon daayite sila ajaan hojjeese bara biibi jinni mana baasu eddamu akkami Maal wayyaa ree maal wayyaa. garuu waatu si affeere moo akkami yoo akka tasaa waa si affeeran osoo hin deemin jalqaba osoo naan mari'atte baay'ee natti tola. Callimee bii atu waan udheshuu eegalteetiin jirta. Bakka kaleessa deemte sun akkamii si milkaa'ee jira maa natti nimisamaa waan udheshuu eegalteen. Maal si dhoysa baa'u waan si dhoysu tokko illee hin jiru. Amma kiyya kaadhaan an gaafatiniiti. Bakki an hadha deemu kun jechuudha. Anaaf Mansuur Jamaal yoo taate malee miskiinni akka keetii kun itti affeeramuu hin danda'amu habiibi teera sana ishee. Kanaa jannooniin kun furdaa gabbataa dilbii tokko jedheeni tujjaara akka addunyaatitti dorgomuuf deemu kaampaaniilee hedduu qaba jedheeni. Aniin kunaa miskiinuma kanaaf saayikilii teessan akka inni taa'amu saayikilii teessaniin deemu. Mee amma osoo jennu gaalli safaa duraa laallata jedhanii bakki kaleessa deemte sun akkamii milkaa'ee natti hime. Duraan si saalfadhee jal'isee amma ergaanatti na himetti. Mucayyoo bareedduutti karaa sanni beeytaa miixaanaa wal jala jennu sun. Bari yaa obboleessoo waan addaa ta'e bar wal janaajjanne jalqaba wal janaajjanne hin janaajjane na janaajjante jaalala kama dhugaa kanaa na qabsiifte yaa habiibii. Janaajjanaa yoo sin jedhu barqa ammatitti qoostu kanaa miti fajjirittuu nutti azaanamaa guyyaa rabbii uume kana mala magriiba irraa jammarree sin jedha yaa obboleessoo. Akira janaajjanee wal janaajjannee iyyee na iyyisiiftee sin jedha. Xumura irratti fooqii darajaa torbaffaa irra gallaa yaa habiibtii tiyya jedheen. Bakki nu amma gallu kun fooqii darajaa torbaffaadhaa jaalala keetiif asirraa of ajjeesee du'uu kiyya. Yoo ati illee lubbuu tiyyatti hin hajamne haadhaaf abbaan koo natti hajamu yoo na jaalatte na bira dhufuu murteessi jedheen kadhe xumura irratti jechuudha. Aboo meeqoo dubbiin teetun akkana dhaabatanii dhageeffatanii miti afaanuma naa qabadhu mee kursii fidadhee sin dhufa. Achi booda biibi. Kalaas yaa habiibii xumura irratti erga an kana jedheeni isiillee onnee isii keessa rabbi rahmata naa kaa'ee kalaas wal agarraa garuu bakki nuti wal agarru mana ta'uu qabu naan jette. Isa wal arguu qabna jedheen kaa. Hoteelaa naan jette hoteela bakka kanaatti wal arguu qabna. Hoteelli isiin natti qabatte kun shaayii takkatti tana achi keessa seentee dhuguudhaaf qarshii 10,000 baafta jechuudha. An ammootu 10,000 kun wata kanatti hin dhagahamu kaa maaliif yeroo isii janaajjannu san yaa rabbii kiyya jedhee kadhee bara. Duniyaa irratti mucayyoo bareeddu tana naa qoodii akiratti yoo azaaballee na galchitee rakkoo hin qabu jedhee bara xumura irratti jechuudha rabbii kana yeroo kadhu. Akira 10,000 wata akka natti hin fakkaatu an kootu jedheen rakkoo tokko hin qabaatu. Atummaan dhufu murteessina. Hin dhufte kaaboo. Huural'ee ni majaannataa kanatu natti osseeni jedhi kaa obboleessoo. Mee cal'isitti himaa qoy. Dhufte yoo dhuftu obboleessoo basi ankaa alhamdulillahi kama hintala san argadhe ufuu amanuu dadhabe kaa isii dhamoo nama biraati gubbarraa haga jalaa laale jalli nama biraa gubbaan nama biraa harki nama biraa fuulli nama biraa indi saa ija kiyya moo maali jedhe ija kiyya amanuu dadhabe mana tirii takka as keessa qabu ol fuudhee mana tirii itti kaa'ee laale homa takka addaan baafachuu dadhabe. Achi booda biibi. Itti imallee amma gara kutaa keessaa. An amma garaan kiyya kun raafamuu eegalee akka nama durummaa gatu heduu kanatti maaliif huural'eeni jaannataa wajjin nama rakkoo heduu seeqa. Achi booda biibi. Achirraa deemnee kutaa hirribaa bira geennu cinaa shaaworii tokkotu jira shaaworii kana seenii kooti jedheeni an shittoo kan dabalataan ammallee ofirratti maan cabsirree kamanatti ajjeessee. Akira dhufte rifeensa hin baafte doolaaba keessa keette qeensa hin baafte doolaaba keessa keette tokko yaafachuu jammarte kaa habiibii haga miilaan ga'utti jalqaba itti mudabde yaa qashtii zabana ammaa kana namni meekaappii hin dibanne jiru yoo nama meekaappii dibatu taate gaafa na bira dhufuu deemtu sayyoo bakki daakan jiraate dhaqiitiin daakii yookiin ammoo jismii hunda dibadhuutiin natti kottu akka nama biraa natti hin taane jechuu ni qabda. Abootti illee si jala galtee dhiis. Meetii amma ishee hundaafuu xumurarra akkam akka taatan natti himi. Habiibii gabaabamatti akka sii galuuf fuulli faantaa jismiin biraa koofaadha jechuudha. Yaa obboleessa kiyya amma wanti asitti mura dhageetta. Tamicayyoo bareedduun teessuun akka isi goote
Ta'an janaajanu kun an suuraa itti agarsiisu duraanuu hin saalfadhe. Hafuunaa wayya. Lakki. Hafuunaa wayya.